Mee amma wanti namoonni dubbatan yookaan hawaasni keessumaa qaamonni dhimma siyaasa Oromoo keessa beekna jedhanii dubbatan qabsoon Oromoo kun karaa nagaatiin keessaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru karaa nagaa maree fi kanneen kana fakkaatan malee furmaata hin qabu. Murna bilchiginnaas aangoo irraa kaasuuf daandiin jiru yookaan immoo impaayirichi keessatti nagaa fiduudhaa fi daandii tokkichi nagaadhaa mareedha jedhanii yeroo dubbatan mootummaa humti kun kan Oromooti Abiyyi mootummaa Oromooti Oromootu wal lolaa jira jedhanii kaasu. Kanaaf immoo walitti dhukaasi kun dhaabbatee haala mareetiin fakkeenyaaf kallattii abbootii gadaa fakkaatu kan duraa fakkaatuu fi goomsaa qaama sadaffaa jedhuuni furmaata argatuu qaba jedhanii yeroo kaasantu jira. Isin akka waraana bilisummaa Oromootti waraanni bilisummaa Oromoo waan akkaataa murni bilchiginnaa barbaadu yookiin dantaa siyaasa murna bilchiginnaa tiksu isaanuma achitti aangoomsu waraana kana immoo facaasu akeekaaf kaayyoo uummatichaa dhaabichi uummatichaaf qabu galmaan hin geenye keessatti wanta gadi dhufu akkamittiin ilaala? Kallattii abbaa gadaa abbootii gadaas haa ta'u goomsaa qaama sadaffaa kan sirnicha achitti utubu yoo dhiyaate maal jettu? Ayyee guddoo galatoo dura waan mootummaa Oromoo jette sunirraa tuqeetiin gara waan nagaa amma jette kanatti sii darbaa. Egaa yeroo baay'ee illee dhagaa mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii namoonni dubbatan tokko ni jiru. Naanna'ee mootummaan tokko sabaa waamamuudhaa fi mootummaan biyya sana hoogganu neeshin isteet yoo ta'e biyyoota Afrikaa kana keessa mootummaan sabaa waamamu yookaan neeshin isteet ta'e hin jiru jechuudha. Darbee naannoo fakkeenyaaf naannoo Sumaalee kana keessa ni jira. Tariitii illiitonni yookaan beektonni biyya sanaa qabsoo sana gandaan qooduu fi waan garaagaraatiin waan sayyaa cabsanii malee biyyi suni biyya saba tokkorraa ijaaramteedha. Sumaalee akkasuma difaayin gochuu dandeenya. Mootummaan Itoophiyaa nuti amma lolaanii jirru kun yoo mootummaa ta'ee qaama afurirraa ijaarame jechuudha. Qaama afurirraa ijaarame. Tokko warra aangoon kaleessa harkaa buute warra Oromoo akka meeshaatti ilaalan. Warra Oromoo akka meeshaatti ilaalan. Warra yoo barbaadan fe'atanii yoo barbaadan argitee ijjeesanii yoo barbaadan ergatanii akkaataa suniin waliin jiraachuu danda'u. Warra yoo nu taatan malee isiniyyuu nama mitii jedhanii akkasittiin kan ulaachaa turanii warra akkasiiti jechuudha. Tokkoffaa. Warra eenyummaa keenya durirraa kaasanii dhabamsiisuudhaan of tolchuudhaaf yaalaa turan. Nu tolchuu argitee Oromoo of tolchuudhaaf yaalaa warra turanii warri sun. Inni lammaffaan warra argitee harma warra wayyaanee hodhee guddate. Warra harma bu'aa wayyaanee hodhee guddateedha jechuudha. Warri kun durumarraa kaasanii warri isaan tolche suni akka isaaniif ta'utti tolchatanii jechuudha. Akka silaa farda abbaan leenjifatu yoo barbaade akka sakarutti yoo barbaade akka fiigutti yoo barbaade akka utaalutti abbaan tolfatutti warra tolfamanidha jechuudha. Warri kun bu'uurumarraa kaasee warra diina Oromoo ta'eetiin tolfamee guddate. Warra gara laafina tokko malee uummata kana yoo barbaadan akka barbaadan gochuu barbaadanidha jechuudha. Warra silleen farda tolfachuu barbaadanidha jechuudha. Warra akka sareedhaa bakka si erganitti akka duttuu si gochuu barbaadanidha jechuudha. Inni sadaffaan daldaltoota. Daldaltoota gaaf jennu warra si gurguruu barbaadan, warra lafa keetillee gurguruu barbaadan, warra yeroo isaaniif gamte ofillee gurguruu barbaadanidha jechuudha.
Warri kuni warra faayidaadhaaf jiraatudha. Mootummaa kana keessa warra faayidaadhaaf jiraatudha jechuudha. Faayidaan isaanii guutamee jennaaniin waan sabaa, waan uummataa, waan keessaa ilaalan hin qaban. Faayidaa isaanii qofa ilaalu jechuudha. Warri kun silmiidha. Uummata kanaaf silmiidha jechuudha. Akkuma silmiin dhiiqatuuttu warri kunillee warra uummata kana dhoreedha jechuudha. Warri afraffaan warra mindaaf argitee mootummaa kana keessa hojjetanidha. Warra kana keessa abboontonni ni jiru. Warri odeeffannoodhaani, diinagdeedhaani, yaadaaf beekumsaan mootummaa sana keessa ta'anii qabsoo kana tumsantu jira. Waan har'aa Finfinneetti masaraa mootummaa keessatti haasa'ame galgala kana ni dhageenya jechuudha. Warri kuni deeggartoota qabsoo jechuu dandeenya. Mootummaan kun warra kana arfan irraa ijaarame. Warra kana arfantu walitti dhufee waliigaltee tolfatee mootummaa tolfate jechuudha. Warri kun kontiraata waliin mallatteesse qaba. Kontiraatni suni ispeeshaalii impaayera kana keessatti akkaataa itti Oromoo dhoruu danda'an irratti waliin tolfatanii jechuudha. Maddi galii warra kanaa irra caalan Oromoof Oromiyaa. Warra du'a Oromootiin gammadanii jiraatan. Warra imimmaan Oromoo yoo dhangala'u, dhiigni uummata kanaa yoo dhangala'u gammachuu argatan. Warra dhabama Oromiyaatiin, warra dhabama Oromootiin jireenya gaarii akka jiraachuutti ilaalan. Warra kanatu warra kana keessa jira jechuudha. Hariiroon Oromoo warra kanaa waliin qabu hin jiru. As keessatti Oromoon jira sirnaan jira jechuudha. Namni Oromoo ta'e ni jira. Naanna'ee qabsoon nuti goonu sirna balaafamtoota walitti dhufuudhaan kontiraata tolfatanii uummata Oromoo kana dhoranii sana dhabamsiisuudhaaf qabsoo goona. Sirna warri kun ittiin socho'an kana dhabamsiisuudhaaf qabsoo goona jechuudha. Qabsoon keenyallee goolamni isaa lafa sun ta'a. Goolamni isaa lafa sun ta'a. Naanna'ee bobbaan waraana bilisummaa Oromoodhaa galii qaba, akeeka qaba. Kuni waan ani amma jedhu osoo hin taane heera dhaabatirra jira, sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootirra jira jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo yoom xumuramaa, eessatti xumuramaa, akkamiin xumuramaa ka jedhuu fi deebiin achuma kee jira. Akeekni nuti qabsoo itti gaggeessaa turreef itti jirruuf deebii argatee jennaaniin karaa kamiiniyyuu qabsoo kana xumuruudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii. Karaa nagaas haa ta'u, karaa qawwees haa ta'u sanaaf qophiidha jechuudha. Akeekni nuti qawwee baannuufis nagaa waan dhabneef. Nagaa waan dhabneef. Jiraachuu waan dadhabneef. Nama ta'uu keenya waan waakkatamneef nama jennee qabsoo gaggeessu jira. Oromoonis biyya kana keessatti nama kalee biyya qabaachatiin turree akka namaatitti biyya qabnaa, lafa keenya irratti nagaan jiraannaaf qabsoo gaggeesse. Biyya namaa gaaffii gaafanne beeku. Qaamni kanaaf deebii kennu jiraate jennaan waraanni bilisummaa Oromoo wanni deebii silaa argate fudhachuu diduuf hin jiru. Wanni deebii silaa arganne fudhachuu dinnuuf hin jiru jechuudha. Naanna'ee warri amma aangoorra jiru kuni warra gaaffii kana deebisanidha. Warra dhugummaadhaan uummata kanaaf kabajaa qabaatanii qabsaa'ota bilisummaa Oromootiif kabaja qabaataniitiin gaaffii uummata kanaatiif iddoo kennanii waan kan deebisanidha yoo jette uumamuma isaaniitirraa iyyuu warra akkasiitiin jechuudha. Warri har'a kutaadhaan si qooduu yaalu, warri har'a gandaa si waamuu yaalu, warri waraana kanallee kutaaf gandaa waamuu yaalu dhugummaadhaan gaaffii waraana bilisummaa Oromoo, gaaffii uummata Oromoo qixa sirriidhaan deebisuu ni danda'an gaaffii biraan. Atiyyuu yaa kaaftee jechuudha. Abbaan gadaa qaama qabsoo kanaa isaan gafaati. Maaliif jennaan miidhamaadha. Akkuma kiyya miidhamaadha. Akkuma kee miidhamaadha. Inni iyyuu gaaffii gaafatu qaba malee jaarsa ta'uu hin danda'u jechuudha.
jaarsa ta'ee qaama sadaffaa ta'ee mootummaa kana wajjin nu araarsuu hin danda'u jechuudha. Inni iyyuu nu waliin gaaffii gaafachuutu irra jira. Qaama sadaffaa gaaf jennu qaama miidhamaa fi miidharraa walaba ta'e. Warri kun warra akkasitti waan akkasii gochuu danda'uudha yoo jette warra waan akkasii gochuu danda'u miti. Warra tuffisiif qabu, warra ummata kana tuffatu, warra ummata kana salphisee ilaalu, warra ummata kana yoo barbaade ajjeesu, yoo barbaade ergatu, warra akkasiiti waan taateef warri kun warra waan akkasii godhuu danda'u miti. Godhanii yennaan ishoo ni fudhannaa jechuudha. Naanna'ee